warqee koo na baabbareechuu warqee koo gatii natti dabalee warqee koo nan jaalladha amma malee warqee koo guyyaa gammachuu warqee koo na baabbareechuu warqee koo gatii natti dabalee warqee koo nan jaalladha amma malee wangeela qabaamanii hadiis isaattamanii wangeela qabaamanii hadiis isaattamanii xaxaa namarraa jira abdii namatti hora dukkaana namaa ibsa tulluu namarraa jigsa xaxaa namarraa jira abdii namatti hora dukkaana namaa ibsa tulluu namarraa jigsa. Tolee nagaaniif araarri gaarummaa waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu isiniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif baga nagaan araarri gargaarsi waaqayyo gooftaa isiniif baay'ate isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Egaa karaa hundumaa inni araara isaa gargaarsa isaa gaarummaa isaa nu baay'isee nu eegee guyyaa irraa nu ga'e maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u galanni Yesuusiif haa ta'u. Guyyaa irraa waan tokkoon qabadhee isinii dhufe. Wanta yeroo hunduma na ajaa'ibu tokko jechuudha obboloota koo. Innis maalidha yoo jettanii dinqiif ajaa'ibsiisa kan ta'e wangeelaa fi macaafa qulqulluu jechuudha. Wangeela yookaan macaafa qulqulluu. Obboloota koo waan tokkoon taa'ee yaade utuu macaafa kana dubbisaa jiru jechuudha. Macaafa qulqulluu kana gaafa bantanii yoo dubbistan jechuudha obboloota koo hunduma isaa warri dubbiftanii fixxanii jiraachuu dandeessu warri dubbiftanii hin finnes jiraachuu dandeessu. Wanti naasuuf hin qabu macaafni qulqulluun kun. Amma waa'ee uffata walirraa ergifachuutti illee macaafa qulqulluu kana keessatti caafamee jira. Baay'ee tokko kan ajaa'ibe jechuudha. Eesuma dhuguma uffatarree waa'ee uffata akkamitti waliif akka ergisnu ergifannee kaanee akkamitti akka deebifnu yoom akka deebifnu macaafni qulqulluun kun nutti haasa'a. Girrammina jedhe isuma dhugumaa jedha. Macaafa addunyaa kanarra jiran keessaa kan akka wangeelaan jiru. Kana akka wangeelaan namoota ilmaan namaa hundumattis dubbatu jiru. Macaafni addunyaa kanarra jiru danuu isaaniitu jira. Kan doktorii kophaadhaa, kan barsiisaa kophaadhaa, kan barsiisaa keessayyuu barsiisonni saabjektii gosa barumsa dandeettii isaan ittiin eebbifamanii adda addaan taa'ee jira. Adda addaan taa'ee jira. Hundatti hin dubbatu. Hundi san dubbisu. Hundaaf hin ta'u. Garuu macaafni qulqulluu kun tikseen hoolaa yoo dubbifte ittiin haasa'a. Mootiin biyya bulchus yoo dubbise ittiin haasa'a. Baay'ee kan na ajaa'ibu. Baay'ee kan na ajaa'ibu jechuudha. Garbatti sin haasa'a, birmaduutti sin haasa'a. Isa horiidhaan bitametti sin haasa'a. Egaa dur nama bituu hin jira. Ammarree yoo hafe jechuudha. Akkasumas immoo hojjettuu mana namaatti haasa'a. Isa nama hojjechiifatu sanattis immoo inaasaa. Akkamitti warra hojjechiifataniif akkamitti akka bitamuu qabdu, akkamitti akka abboomamuu qabdu, akkamitti mana isaanii keessa hojjechuu akka qabdu. Macaafni qulqulluu kun nutti haasa'a obboloota kun. Akkasumas immoo Yesuusni waaqayyo jiraatan warri nu hojjechiifatanii akkamitti akka isaan nu hojjechiifachuu qaban, akkamitti akka warra hojjettoota isaanii akkamitti akka hojjechiifachuu qabanii ittiin haasa'a. Mootitti sin haasa'a akkamitti saba isaa gaggeessuu akka qabu. Sabatti sin haasa'a akkamitti mootiif bitamuu akka qaban. Ani wangeela kana banasee kan keessatti of hin argine hin jiru. Namni Daawitii fuuldura dhaabate amma Daawitiin kun ikkoo na agarsiisan jiru hin jedhaa. Hin jedhu sababni isaa keessatti of ilaalaa jira waan ta'eef jechuudha. Yesuusni waaqayyo jiraata. Akkasuma namni wangeela kana gaafa dubbifatu namni keessatti of hin argine hin jiru. Isuma dhugumaa jiru. Mata jabummaa fi hubannaa dhabuurraan kan ka'een alatti namni wangeela kana banatee wangeela kana keessatti of hin argine waa'ee isaan argine hin jiru. Tokkoon ilmaan namaatti haasa'a. Isa iddoo guddaa jiru, isa iddoo xiqqaa jiru, isa hiyyeessatti, isa sooressatti, isa dhukkubsataatti, isa fayyaatti, isa garbatti, isa birmaduutti haasa'a. Kan akka wangeela kanaa nama hundumatti haasa'u hin jiru. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Warri wangeela kana dubbiinsaa anatti haasa'a jettanii haasaa dubbii as keessa jiru kana
warri gurra kennitanii fi dhaggeeffattan itti saasaa isinitti si yoo haasa'u immoo dhaggeeffachaa kan jirtan kan simattan kan fudhattan kan amantan baga gammaddan dhugaan isinii jedha kan akka keenya kan ayyaanuma hin jiru kan akka warra dhugaadhaan Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii amanatanii kan ayyaanuma tokkoyyuu hin jiru kana jireenya galanni Yesuusidhaaf haa ta'u obboloota koo baga kan saataan dukkana keessaa du'a jalaa inni birmaduu nu baase inni bilisa nu baase gara jireenyatti kan nu waame maqaa Waaqayyoo keenya kan eebbifame haa ta'u. Arrayyuu parsantii baay'een addunyaa kanarra kan jiran wangeela kanan beekan dhugaa kanan arganne biyya bulcha biyya gaggeessa garuu kanan beeku maal waa'ee baasa mootii biyyaa ta'anii jireenya dhabuu jechuun maal waa'ee baasa inni abba wanti biyya lafa kanaa maqaan gooftaa keenya kan eebbifame haa ta'u. Gola namaa keessa gugguufaa yeroo hundumaa jechuudha yoo isaan wajjiniin dhadhabnee walistis buunee maal isa hojjennu namni dhugaan dubbii kun keessa jiru dhugaan isinii jedha nyaarri isaan guduunfa'u yoo guduunfameeyyuu ooleen bulu yeroo hundumaa gooftatti namni gammadu rakkinni qilleensi wanti yeroodhaaf ka'u yeroodhuma sana irraanfate jechuudha amma libsuu yaadda akka qillee akka fixeensa namni dubbii kana nyaata jechuudha. Maqaan gooftaa keenya kan eebbifame haa ta'u warri wangeela beektan warri wangeela amanattan baga gammaddan warri dhugaa kana hin beekne warri Yesuusin hin amanan warri wangeelli kun anaafi miti jettanis obboloota koo kan akka wangeela hin jiru wangeela keessa jireenyatu jira wangeela keessa ifatu jira wangeela keessa gammachuu iddoo geetu jira nagaa bakka geetu jira. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u boqonnaan kan jiru kana keessa namni dubbii kana of keessaa qabu boqonnaa qaba aara galfii qaba abdii qaba Yesuus ilmi Waaqayyoo jireenyas qaba. Kanaaf kan akka wangeela hin jiru gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifama obboloota koo baga gammaddan carraa kan argachuu keessanitti baga gammaddan dhugaan isinii jedha baga gammaddan gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifamaa sinan jaalladha shaada'u. Warqee koo guyyaa gammachuu warqee koo na babbareechuu warqee koo gatii natti daabalee warqee koo nan jaalladha amma malee warqee koo guyyaa gammachuu warqee koo na babbareechuu warqee koo gatii natti daabalee warqee koo nan jaalladha amma malee wangeelaan qabaamanii adiis isattamanii wangeelaan qabaamanii adiis isattamanii xaxaa namarraa jira abdii namaatti hora dukkaana namaa ibsa tulluu namarraa jigsa xaxaa namarraa jira abdii namaatti hora dukkaana namaa ibsa tulluu namarraa jigsa.